Lafti yoo maal ta'eedha kan kirkir wantumni hundi baquu danda'a. bitta bu'iinsatu gaggeeffame. Gaazii fi bishaan lafa jalaa kan qabatee ba'eedha. Sochiiwwan lafaa kun akaakuu garaagaraa qabu moo akaakuun tokko? Inni Affaaritti dhiyeenna kana tibbana uumame. Of eeggannoon uummanni hawaasni naannoo sana gochuu qabu maali? Akka biyyaa qofa osoo hin taane akka gaanfa Afrikaatti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Oomishichillee maal jedhama? Akkamiin safarama? Kirkira lafaa volkaanoon uumamee jedhama. Itoophiyaan kuni bakka lamatti illee qoodamuuf jirti. Itti fufuu dandeenya kanuma. Biyya Itoophiyaa kana gaaga'uu danda'a. Rabbumaa wanni guddaani. Naannoo Affaaritti kirkirri yookaan sochiin lafaa ta'ame sun koor yookaan keessa lafaa jenna. Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenyi keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu kun qophii addaati. Qophii addaa keenya har'aa ammoo sochii yookaan kirkira lafa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru wal qabatee keessummaa tokko as istiidiyootti affeerradheetii jira. Qophii kana qopheessuun kan waliin turu ani Lalisaa Dabbabaa gama ogeessa kaameraatiin Olaanaa Nagaashii fi Naawol Nagaash na waliin jiru hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Asumaan anaa dhufu jechaa daawwattoota keenya wajjin wal bara. Maqaan kiyyaa Muhammad Tahir jedhama. Ani muummee barsiisaa ji'ooloojiiti Yuunivarsiitii Odaa Bultumirraa. Barnoota koo digirii jalqabaa kan xumure asuma Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti muummee ji'ooloojiitiin akkasumas digirii lammaffaa yookaan barnoota maastarsii koo injineeringi ji'ooloojiin asuma Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatirraa giraajuweet godhe. Yeroo ammaa kana Yuunivarsiitii Odaa Bultumirratti barsiisaa ji'ooloojiiti. Itti fufuu dandeenya kanuma. Hayyee ulfaadha. Egaa akkuma jalqaba isinii fi kaasuuf yaaletti fulbaana ji'a fulbaanarraa eegalee biyya keenya keessatti wantoonni garaagaraa sochiiwwan lafaatiin wal qabatee kirkira lafaatiin wal qabatee miidiyaalee garaagaraas haa ta'u karaa sooshaal miidiyaa dhuunfaas haa ta'u tamsa'aatii ture. Kanaan wal qabatee mee lafti yoo maal ta'eedha kan kirkiru yookaan socho'u? Akka qorannoo ji'ooloojiitti lafti kun caasaa sadi qabdi. Baqqaana sadi qabdi. Baqqaanni tokko irra lafaa jedhama. Crust jennaani afaan Ingiliffaatiin. Baqqaanni itti aanee argamu mantle jedhama. Baqqaanni inni keessatti argamu mootu core yookaan keessa lafaa jennaan. Lafa tana boca killee fudhachuu dandeenya. Killee yoo affeelamte gogaa isii qirfiitii gubbarraa hin quncifna. Itti aanee adii san irraa kaasna. Deebinee adii san irraan aanee boora santu jira. Lafallee haaluma san ilaaluu dandeenya jechuudha. Baqqaana sadiin kana keessaa inni gubbarraa kaachifnu lafeen jabaataa sun kan nuti irra jiraannu kana crust kan warri faranjii jettuun. Crust kanatti aanee mantle kan jennuun jira. Mantiliin kun keessa lafaa jedhama. Keessi lafaa kun isa adii nyaatamu san adii gubbarra ka boora haguugee argamu sun mantle jennee fudhachuu dandeenya. Mantiliin kun yeroo baay'ee bifa baqee yookaan akka dhangala'aa sun jedhamu viscoos waan jedhamu dhangala'aa rukkina qabu jechuudha. Molten rock jedhaniin molten rock yookaan dhagaa baqeen ka guutame jechuudha keessi lafaa. Keessa lafarraa aanee handhuurri lafaa mootu core kan jennu akka killee isinii fudhadhee moodelii san keessaa wanta boora san jechuudha. Inni kun akka asii gadi deemnu irraa gadee yoo asii gadi deemnu ho'i lafaa dabalaa deema. Gara mantiliitti yoo gad deemnu ho'i lafaa kan kirastii caalaa baay'ee dabala. Kirastii jechuun irra lafaa kana ho'i kuni dhagaan reefsiin jedhu kun akka baqu taasisa. Dhagaan kun mantiliin kuni dhagaa baqeedha yookaan molten rock kan jennuun sochii taasisa dhagaan baqe kun. Sochiin inni taasisu kun akkamitti akka asii gadi deemnuun tempereechar isaanii dabalaa jenneera lafti. Lafti gara kooriitti argamu yookaan handhuura lafaa keessatti argamu tempereechar isaa baay'ee guddaa digirii seelsheesii guddaadha. Wantumni hundi baquu danda'a digirii san irratti jechuudha. Inni gara gadiitti argamu koorii irratti aanee argamu mantiliin sun hin baqa. Inni baqe kun dhiibeet isa gubbarra jirurraa ol ba'a. Distii bishaanitti yoo buufne bishaan distiitti buufne yoo danfisne akkam ta'a? Sochii wayiin uumu. Sochii wayii uuma bishaan yoo danfe. Akka bishaan danfisanitti mantiliin kun sochii uuma. Sochiin inni uumu kun maal godhaa? Bishaan jalaa ka ho'a guddaa argatu sun ol bahee kurree distii dhiiba. Inni ol bahee sun deebi'ee yoo qorre gara gadiitti gad deebi'a. Wantoonni tokko tokko yoo ho'an
tempereechar isaanii ol ka'an ol futtaafachuuf deemu. Inni qorremmootu gadi deebi'uuf deema. Sochii maantiliin kun yookaan keessi lafaa taasisu kuni mantle convection jennaan. Inni kuni ka'umsa kirkira lafaatiif akkasumas dhoohinsa volkaanootiif sababa isa jalqabaati. Inni lammaffaan plate tectonic waan jedhamutu jira. Plate tectonic jechuun lafti pileeti jennaan. Pileetiin kun akkuma reefsiin jedhe kirastiin kun mantilii kanarra zooruu danda'a. Mantilii kanarra akkamitti zooraa? There is continental converging and the continental diverging or continental sliding over each other waan jedhamutu jira. Lafti kuni baqqaana baqesanirra akka silippariitti sigigaachuu danda'a. Kan nuti irra jiraannu kun jabaataadha. Ka irraan aanee qabu itti aanu suni kirastii kana irra lafaa kanaa fi jala lafaa kanatti astinosfeer baqqaana jedhamutu jira. Baqqaanni astinosfeer jedhamu kuni akka silippariitti sigigaachisa lafa gubbarra jiru kana. Lafti gubbarra jiru kun mantle convectioniin kun kirastii kana nyaatee fixa yeroo akkanatti zooru. Irri lafaa kun dhiibbaa inni achi jalaa irratti taasisuun baqaqa yookaan fracture yookaan fault jedhamu kana uumaa jechuudha. Baqaqa san hordofee lafti kun gamanatti dheessa, lafti kun gamanatti dheessa. Inni kun continental diverging jedhama. Inni kun gamana dheessee, inni kun gamana dheessee iddoo wayiitti ka gamana dheesse kun deebi'ee walitti dhufa. Inni kun yoo walitti bu'e immoo continental convergence jedhama. Convergent plate boundary and the divergent plate boundary. Walitti bu'iinsatu gaggeeffama. Lafa kana keessa walitti bu'iinsa kanatu gaggeeffama. Yookaan mootu inni tokko baqaqa reef mantiliin kun yommuu socho'u convectionii mantilii kanaatiin baqaqni uumame sun maagmaan achi keessatti uumame maagmaan kun baqaqa san hordofee gara alaatti ba'uuf dhiibbaa taasisaa jechuudha. Mi'a asirratti wanti kaasuu barbaadu lafti baqqaana sadiin uwwifamtee akka jirtu naaf kaaftaniitii jirtu. Kanaan wal qabatee sochiiwwan lafaa kun akaakuu garaagaraa qabu moo akaakuun tokko? Sochiin lafaa kun kirkira lafaa earthquake kan jennuun frequency isaatii fi magnitude isaatu garaagara malee sochiin lafaa sochima lafaati. Yookaan mootu deepizii inni irratti uumamu. Shallow depths or deep under the ground. Lafa jala baay'ee gadi fagaatee uumamamoo lafa irratti uumama sochiin lafaa kun. Isa irratti hundoofne gargar baafna malee sochiin lafaa sochima lafaati. Kirkirri lafaa akaakuu garaagaraa hin qabu earthquake jedhama jechuudha. Hariiroon sochii lafaa fi volkaanoo gidduu jiru maali? Hariiroon sochii lafaa fi volkaanoo gidduu jiru hariiroo cimaatu jira. Yoo volkaanoon uumame kirkirri lafaan uumamaa akkasumas immoo kirkirri lafaallee yoo uumame volkaanoo uumuu danda'a innu jechuudha. Isaan lamaan wal qabannaa qabu. Fakkeenya akkuma reefsiif ibsu yaaletti volkaanoon mantilirraa baqqaana jidduu jiru sanirraa gara lafaatti baqaqa odoo lafti akkanatti mantle convectionii uumu baqaqa uumame san hordofee gara oliitti ba'uuf deemu mantle plume kan jennuun yookaan hotspot waan jennu san inni sun magma chamberii uume. Magma chamberii jechuun dhagaan lafa jala baqe kun ol dhufee yoo qorre jechuudha. Dhagaan sun qaala'oo san qabatee gara alaatti ba'uuf deema. Gaafa qaala'oo san qabatee gara baqaqa san qabatee gara alaatti ba'uuf deemu lafa kana dhiibbaa irratti geessa. Dhiibbaa inni irratti geessu saniin earthquake ni uumama. Earthquake yookaan kirkirri lafaa kun kirkira lafaa volkaanoon uumame jedhama. Kirkirri lafaa volkaanoon uumame kun garuu comparatively yoo madaallee ilaallu kirkira lafaa plate tectonikiin uumame irraa baay'ee salphaadha. Plate tectonics jechuun koo pileetiin gugurdaan pileetiin akka Arabian plate, African plate, Somalian plate kan jennee qoonnu kunniin pileetiin kunniin gamaa gamana yoo fiigu kirkira lafaa guddaa geessisa. Kirkirri lafaa volkaanoon boolla isaa qabatee deemee dhufee uumu kun immootu kirkira lafaa xiqqaadha yoo wal madaalchifnee ilaalle jechuudha. Mee biyya keenya Itoophiyaa keessatti akkuma qara kaasuuf yaalle keessattuu naannolee Anfaarii wal qabatee Fantaal irratti wal qabatee fulbaana irraa kaasee akaakuu garaagaraatiin sochiiwwan kirkirri garaagaraa gaggeeffamaa turu dhageenyetii jirra akkasuma wabeeffanni irralleeni. Kanaan wal qabatee wanta taa'iiwwan achitti argamu kun volkaanoo jechuu dandeenya moo akkamiin kaa'uu dandeenya kana? Eeyyan volkaanoo jechuu dandeenya. Volkaanoon kun yoo irraapti godhu yookaan yoo dhoowwu akaakuu garaagaraa qaba. Inni Affaaritti dheenna kana tibbana uumame gaazii fi bishaan lafa jalaa kan qabatee ba'eedha. Gaazii yoo isin jedhu aara cimatu samii keessa ol deema. Akkasumas bishaanis akka jeetiitti akka maashiniin ol dhaabatutti jeetiitti hot spring waan jennutu jira.
hot springiin kun bishaan lafa jala jira uumamaan underground water kan jennu. Bishaan lafa jalaa kun baqaqa volkaanoon yookaan sochiin kirkira lafaatiin taasise san qabatee bishaan san yoo ol makee bishaan sun danfeeti pireejarii uumee dhiibbaa guddaadhaan gara samiitti ol darbatama jechuudha. Inni kun mud flow waan jedhamullee uumaa wanna akka dudubaa dhoqqee kanneen qabatee gara olitti darbachuu danda'a yookaan mootu gaazii qofa yookaan qilleensa qofa baasuu danda'a. Takkaan mootu aash kan jennuun daaraa dhukkee kana lafa jalaa qabee gara samiitti ol darbuu danda'a jechuudha. Yeroo volkaanoon tokko uumamu ol ka'iinsi isaa ol ba'ee gaazonni garaagaraa akka ba'an kaastaniiti jirtu. Gaazonni sun immoo samiirra ol ba'anii gaafa gad deebi'an lubbu qabeeyyii garaagaraa namarratti illee miidhaa geessisuu danda'u. Kanaan wal qabatee of eeggannoon uummanni hawaasni naannoo sana gochuu qabu maali? Yeroo tokko namoonni akka qoosaatti yeroon fudhatan jiru. Fakkeenyaaf gaasiin lafa jalaa ba'u suni even viidiyoo irraa ilaaltee yoo jiraatte namoonni tokko sigaaraa irraa qabsiifachuuf kan deeman jiru maagmaa dhoo'ee lafarra dhangala'aa jiru sanirraa jechuudha. Kun dogongora guddaadha. Maagmaan kuni yookaan dhagaan baqee lafarra yaa'u kuni deep underground lafa jalaa dhufa. Gaafa lafa jalaa dhufu konteentii inni qabatee dhufu hin beeknu yookaan elementii salfarii of keessaa qabaachuu danda'a. Salfariin kun immootu sirna hargansuu namaati irratti warri fayyaa ni beeku dhiibbaa guddaa uuma. Somba keenya irratti miidhaa geessuu danda'a. Inni biraa mootu waa'ee volkaanik irraapshinii kana dhoohinsa volkaanoof kirkira lafaa kanaan wal qabate namoonni tokko akka waan Affaar yookaan Matahaaraa yookaan Fantaallee naannoo san qofa irratti dhiibbaa akka uumutti kaasanii kan yaadan jiru. Wanni achi uumamu suni akka biyyaa qofa osoo hin taane akka gaanfa Afrikaatti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Kana yoo isin jedhu aarri lafa jalaa ba'u sun tokko uummata naannoo san jiraatuuf dhiibbaa uumuu danda'a. Salfarii gaazii salfarii of keessaa qabaate. Inni biraa mootu bishaan achi keessaa ba'u san illee beeyladoonni yeroo tokko akka carraa ta'ee yoo fayyadaman bishaan gaazii sanii wal makee ba'u dhiibbaa fiduu danda'a. Dhiibbaa hammana hin jedhamne geessuu danda'a jechuudha walumaa galatti. Tole mee kirkirri lafa Itoophiyaa keessatti mul'ate kun xiyyeeffannoon isaa naannoo Affaar qofatti maaliif ta'e maaliif naannoo biraa irratti hin uumamu? Affaariin jalaa piluumii guddatu jira jedheera. Piluumiin kun jechuun maagmaan lafa jalaa baqe kun direct Affaaritti ertaallee yoo ilaalte ta'e volkaanoon akkanatti ibiddi isaa boolla keessaa ol ba'ee mul'ata. Ibiddi sun lafuma jalaa baqqaana lafaa isa mantil jennurraa dhufee jechuudha. Affaariin kun center of triple of junction jedhaniin. Triple of junctioniin kun bakka galaanni diimaan galoon galaana Edenii fi sululli qiinxamaan itti wal argu. Bakkee sadiin kun itti wal argu irratti maantil piluumii guddatu jira. Maantil piluumiin kun immoo lafa dhiibbaa guddaa irraan geessaa jira. Lafa dhiibee ba'uuf volkaanoon kun dhiibbaa guddaa taasisaa jira. Dhiibbaa inni taasisu kanaan pileet teektooniikii siin jedhee akkuma reefsi ibsee pileet teektooniikii yookaan sochii lafaa irri lafaa kunis sigigaata siin jedheemi. Irri lafaa gara Arabiyaan pileetii kun gamasitti deema. Somaaliyaan pileetiin gamanatti deema. Nuubiyaan pileet yookaan Afrikaan pileetiin kun immootu gamanatti deema. Bakka sadiitti qoodama. Pileetiin kun daayivarji ta'aa jira jechuudha. Pileetiin kun sadiin addaan siqaa deemaa jira jechuudha. Sululli qiinxamaa yoo ilaalte bal'inni isaa dabalaa jira. Galaanni diimaa yoo ilaalte galaanni diimaalleen dabalaa jira. Galoon galaana Edenis akkasuma dabalaa jira jechuudha. Iddoo sadiin itti wal argan kun Affaar triple of junction jedhaniin bakka sadiin isaanii itti wal ga'anii jechuudha. Sanirraa ka'eet Affaaritti baay'ee kanaaf itti baay'ata Affaaritti jechuudha. Gaanfa Afrikaallee miidhuu danda'a sochiin asii Itoophiyaa keessatti lafti kirkiruu yookaan ta'in volkaanoo asitti uumame jettanii nu kaastaniiti jirtu. Kanaan wal qabatee yeroo tokko hawaasa keessa dubbiin deemaa jiru. Itoophiyaan kun bakka lamatti illee qoodamuuf jirti. Gara Ameerikaa deemna warra jedhu jira mana keenya wajjin. Kanaan wal qabatee asirratti maal jettu meeshaan? Qoosaa hedduutu sooshaal miidiyaa irra deemaa ture. Inni kun garuu anaaf baay'ee nan kolfisiisne. Namoonni tokko maal jedhamu manuma keenya wajjin gara Ameerikaa galaarraa jedhan warri East Afrikaan kun rift systemiin sululli qiinxamaan kun bakka lamatti Itoophiyaa bakka lamatti qooda yoo jedhanii haasa'an bakka nuti warra gara Ameerikaati jedhee warri gara Finfinnee jiru kunniin Ameerikaa deemna jedhanii haalli isaa itti qoosan jiru. Haa ta'u malee dhiibbaan inni uumu there is a great African mantle plume waan jedhamutu jira. Pluumii guddichatu Afrikaa keessaa jira jedhan. Akka qorannoon Ameerikaa tokko agarsiisutti dhaabbanni
Geological Survey of America Yeah. qorannoo tibbana baasee hojiitti irratti Biluumiin Afrikaa guddaan kuni wiirtuun isaa Affaar volkaanoo Affaar jechuudha. Inni kun gaafa dhooyee garuu haa ta'u akka qorannoo ji'ooloojiitti waggaa dheeraa fudhata. Waggaa miliyoona 5 akkas waggaa dheeraa fudhachuu danda'a. Wanti kun gaafa dhooyee gidduu kana sulula qiinxamaa guutuu isaa galaanaan uwwifamuu danda'a jedha qorannoon. Galaana ta'uu danda'a. Tootaalii maaliin bakka bu'uu danda'a? Sululli qiinxamaan kun galaanaan liqimfamuu danda'a. Gaafa sululli qiinxamaan kun galaanaan liqimfame warri gamaa gamana jiru dhiibbaan nurra hin ga'u akka jechuu miti. Pileet tektoonikii jechuun durumaa lafti kun yoo uumamu Southern American continent are fitting to each other. Wanni kun waggaa evolutionii waggaa dheeraa haa ta'u malee tootaalii hin jijjiira. Sheeppi godha lafa kana jechuudha. Yoo jijjiiru dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a. Volkaanummaan iddoo muraasaa dhoowwu fakkeenyaaf akkuma reefsiin jedhe volkaanoo yoo dhoowwu aara qabatee bahuu danda'a, dhukkee qabatee bahuu danda'a, dhagaa boolee ash kan jennu boolee kana fakkeenya ka amma bulukeetti irraa oomishan kun inni volkaanik teefraa jedhaniin afaan ji'ooloojiitiin volkaanoon gaafa dhoowwu isa wanna toonii guddaa lafa jalaa dhoosee bakka irraa dhoo'ee dhiisee bakka biraatitti bu'uu danda'a. Fakkeenya Affaariin keessaa yoo dhoo'ee gara Finfinnee irratti kufuu danda'a. Volkaanik teefraan kun kiiloomeetira hanga ta'ee deemee yookaan maayila xiqqaa deemee bu'uu danda'a. Fakkeenya dhagaa boolee qotanii ekskaaveet godhanii yoo bulukeetti irraa oomishan ni ilaalta. Biyyeen kun adii ta'ee akkamitti asitti uumame yoo jette akka ji'ooloojii akka qorannoo ji'ooloojiitti teefraan kun bakka dhoo'ee dhiisee bakka biraarra qubatee dhiibbaa geessuu danda'a jechuudha. Mee gama biraatiin meeshaaleen garaagaraa ittiin ilaalamu jiraachuu mala gama keessaniini. Kanaan wal qabatee lafa kirkira yookaan baqaqa lafaa sana irratti akkaataan ittiin safaramee ittiin beekamu meeshichillee maal jedhama akkamiin safarama kan jedhu irratti mee hawaasni keenya illee hubannoo akka argatutti keessattuyyuu biyya keenya akka baastetti kirkirri lafa Itoophiyaa naannoo 5.7 baafte ragaan ji'ooloojikaalii Ameerikaa odeeffannoo sarvee isaaniirraa akka baasanitti immoo naannoo 5.8ti. Kanullee diferensii qaba tuqaa ta'e wayiiti. Kanaan wal qabatee reektar iskeeliin numti kunuyyuu maaliin safarama kan jedhu irratti yaadamuuf qabdan. Inni meeshaa seismograaf jedhamuun safarama. Seismograafiin kuni isteeshinii qaba. Akkuma qorannoon roobaa duumessaa meteoroloojii ejensiin isteeshinii mataa isaa qabu seismograafiin kunillee isteeshinii qaba. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaa yuunivarsiitii kiiloo 4 kiiloo jira. Seismograafiin kun jechuudha. Seismograafiin kuni is a very sensitive instrument. Baay'ee si'aawaadha. Meeshaa baay'ee si'aawaadha. Kirkiruma lafaa xiqqoollee hin safara. Kan nuti gurra keenyaan dhaga'uu hin dandeenye, kan nuti qaama keenyaan fiil godhuu hin dandeenye, kirkira lafaa xinnoo irraa qabee hanga guddaatti hin safara jechuudha meeshichi. Akkamitti safaraa? Meeshaan kuni seismograaf irratti diyaagiraamitu ka'a. Seismograam kan jennuun jechuudha. Seismograamiin kuni maagnituudii laandi muuvimentii yookaan kirkira lafaa sochii lafaa san kaasa jechuudha. Diyaagiraamii inni kaasisan irraa iskeeliidhaan loogaarziimik iskeeliidhaan shallagama jechuudha maagnituudiin isaa kun jechuudha. Loogaarziimik iskeeliidhaan shallagama jechuudha. Gaafa wanti kun shallagamu isteeshiniin seismograafiin jiru yookaan iddoo seismograafiin waan kana safaru itti dhaabbate fi iddoon lafti kirkirri irraa ka'e dhiibbaa uumuu danda'a. The distance between the seismograph station and the epicenter or focus bakka irraa kirkirri lafaa sun ka'ee fi iddoon meeshaan sun dhaabbatee safaru variation uuma. Distaansii san fayyadamne calculate goona logarithmic functioniidhaan jechuudha. Gaafa isaan calculate goonu variation uumamuu danda'a. Inni biraa mootu the number of seismograph meeshichimti lafa kirkira lafaa safaru kuni baay'inni isaa hangam isteeshinii meeqarra jira. Fakkeenyaaf biyya Jaapaan yoo fudhatte biyya addunyaarraa kirkira lafaa kanaan yeroo baay'ee hubamtuudha. Biyyi Jaapaan tun seismograafii walitti dhidhiyeessanii isteeshiniidhaan offshores onshores yookaan qarqara galaanaas galaanarraallee fageessanii iddoo hundatti baay'isanii dhaabaniidha. Meeshaan isaan dhaaban kun informationii baay'ee dhiyoo kan ta'e informationii hatantamaa akka isaanii dhaqqabsiisuuf isteeshinii isaa baay'isuu jechuudha. Gaafa isteeshiniin seismograafii kun tokko qofa ta'e meejarmentiin isaa gadi bu'a jechuudha. Kwaalitiin meejarmentii isaa
seismograafiin tokkichi yookaan lama sadii kwaalitii maagnituudii sanii sirriitti nuu kaa'uu hin danda'u jechuudha. Gaafa isteeshiniin isaa baay'ate isteeshiniin sun interpooleet ta'ee seismik tiraansmishinii sana yookaan weevii lafaa kirkirri lafaa yoo socho'u dambalii taasisu sani sirriitti rikardi nuu godhaa jechuudha. Mee ta'een egaa biyya keenyatti ta'e kuni reektar iskeelii meeqarra gahee ta'e jira jennaan akka keessanitti akkam jettu? Isa kan beeku warra seismograafii isa riid godhu warra isa monitor godhu garuu anillee qorannoo marraa hin dubbisaa qorannoon Ameerikaallee akkuma jette kan reektar iskeelii biyya keenyaa caalchisee guddisee kaa'ee jira. Kan biyya keenyaa 5.7 naannoo san jedhamee rikardi ta'aa jira 5.4 isin jedhamu for sure waan san Geological Survey of Ethiopia yookaan University Finfinnee 4 kiiloo kan jirurra isa data sirriitti clear ta'e adda baasuu hin dandeenya. Warri geophysists warra qorannoo san taasisu fokasiidhaan seismoloojii isa warri rikardi godhan adda baasuu ni danda'u. Walumaa galatti sochii taasifame kanaan moderate waan jedhamu yookaan kirkira lafaa moderate ta'e kan baay'ee xiqqaan taane kan baay'ee guddaan taane kirkira lafaa giddu galeessa jechuudha. Bara 1960 keessa biyya Chiilii kibba Vaaldivii keessatti kirkirri lafaa tokko ta'eetii jira. Akka ragaan jiyooloojikaa Ameerikaa kaasutti reektar iskeeliin galmeesse naannoo 9.5 isa guddaadha. Kanaan miidhaa geessiseera. Gara Itoophiyaattis dhufnee akka biyya keenyatti olaalle 5.7 5.8 ragaa jedhudha kan jiru. Kanaan wal qabatee jalqabuma akkuma kaafne miidhaan geessisaati ture. Garuu gara naannoo 8-7 siqe ta'e amma biyya Itoophiyaa kana gahuu danda'a. Dursanii hoo akka amma kaafne kana of eeggannoon gama mootummaatiinis haa ta'u uummataan godhamuufi qabu maali jettu? Bareeda amma akkuma reefsi ibsuu yaaletti maagnituudiin isaa reektar iskeeliidhaan maagnituudiin isaa 6 ol gaafa dabre is very destructive baay'ee balleessuu danda'a jenneerra. Isa kana ta'eef qorannooleen addunyaa hedduun ni agarsiisu maagnituudii 9 ol jechuun is rare baay'ee xiqqaadha. Hinuun uumamu yeroo baay'ee darbee gaafa uumame maagnituudii 9 ol jechuun total destructionidha. Lafa kana diiguu danda'a jechuudha. Iddoo uumame san irratti hamma epicentrii yookaan hamma kirkirrisu itti dhagametti totaali diiguu danda'a. Wanni irratti ijaarame dabalatee lafa uumame ishii dabalatee jechuudha. 9 jechuun baay'ee guddaadha. Exceptional jedhaniin baay'een uumamu. 7 maagnituudii 6 safara kanaan jidduu kana yoo jiraate dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Akkuma reefsiin jedhe gamoo tokko caccabsuu danda'a. Inni 4-5 keessa jiru meeshaaleen tokko shelfirraa madardararraa gara lafaattiin kufuu distiin nyaata bilcheessaa odoo jiran irraa sigigaatteen kuftii wantoota sasalphaadha. Inni 7 fi 6 kun immootu baay'ee dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Isa kanaaf uummanni keenya dursee of qopheessuu qaba. Akka qorannoon tokko jedhutti ispeeshaalii naannoo magaalaa irratti yoo gamoorra jiraanne hamma kirkirri sun dhaabatutti firikwensii isaan beeknu wanna nuti kontirool gochuu hin dandeenye hamma inni dhaabatutti yoo mana keessa jiraanne bakkuma jirrutti turu asiif achi gaafa fiinne kirkirri sun yommuu uumamu irranaa wantoota nurratti kufan ilaallachuu qabna. Yeroo baay'ee gara kolonii yookaan dhaabni jiraami ka feerroon irratti ijaarame iddoo jabina qabu achi jalatti sinnee dhaabbachuu liiftii jedhan maal afaan Oromooti. Wanna ittiin gamoorra ol baaniin kana achi keessa yoo jiraanne akkuma kirkirri lafaa sun haappeen ta'een fayyadamuu dhiisuu isa keessa seenuu hin qabnu. Achi keessa nutti cufamee hafuu dandeenya achi keessa. Namoonni tokko ispiidii fayyadamna jedheeti liiftii tuqee dafnee lafatti argamna jedhee liiftii seena. Liiftii san keessa seenuu hin qabnu. Yeroo baay'ee immoo sochiin hin filatamu. Otoo sochii taasisuu baannee bareeda. Yoo mana keessa jiraanne kolonii keessa yoo wanna ofirraa dhoorginuu hin qabaanne teessoo jala seennee haalli sochii isaa moderate yoo ta'e ittiin seef gochuu dandeenya. Balaa xixiqqaa hir'isuuf jechuudha. Gara xumuraatti fidaatii jira sagantaa keenya asumaan uummata keenyaaf sirriitti ibsa kan of keessaniif carraa isiniif kenna. Ayyee galatoomaa jedha hundumti keenyaa dirqama ofirraa qabna dirqama lammummaa waan qabnuuf achitti uumame asitti uumame hin jennu balaan biyya keenyatti yoo uumame dursanii walii dhaqqabuun aadaa keenya uummata amma naannoo sanitti haala suukaneessaadhaan lafti sodaachiseetiniin iddoo isaanii gadhiisanii fe'atanii bahaa jiran kanaaf uummanni hundi tumsa taasisuu qaba. Kanarraa kaafee mootu rabbumaa wanni guddaani humna kan hunda ka uume isaa isuma akka amantii isaaniitiin hunduu kadhataatiniin waan ta'uu qabu taasisuudha. Kanuma galatooma. Ayyee galatooma ulfaadhaadha. Yeroo qaalii keessan irraa as
dhuftanii yaada uummataas laattanii yeroo keessanirraa waan nuuf kennitaniif maqaa OGMC miidiyaatiin galatoomaa isiniin jedha. Ayyee isinis galatooma. Ayyee ulfaadha. Daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation qophiin keenya har'aa kanumaan xumureetii jira. Qophii birootiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.